Hamzaan osoo abbaa manaa kan koo ta'e yookaan ammoo osoo itti heerume hedduu natti tola homaa irraa hin hanqanne osuma itti hin gammadin fuudhe maaliifuu waadaan kiyyaaf ka isaa duutee hojjette janaa'isa kan kee argee heerumaa janaa'isa kan kee argee fuudhaadha. Irratti bakka hinaafaa baay'een qabaaniin baay'een hinaafaa. Ishin jaaladhaa dhufuu jirtii jetteeti jeetti eeguu ture atillee biraan dhufaa jetteeti achirraa dubbachaa ture. Dhungamarra dhumate yaadonni kiyyaaf ta'isa. Dhungoon guyyaa sanii suni tanuma jaalalaati. Madaa sana keessa mul'ifanne jechuudha inni madaa. Kennaan isaa ta'u adda dargitu barshiittoo naaf idee dhufe. Namni viidiyoo sanii si waraabe suni akka isin lameen wal jaalattan beeketi moo maal godhu? Natti kaasin booyi na godhame. Agarratti ammas garagalee haliibii kana gara habiibiitti jijjiiree habiibii. Suppermaarkeetti dhaqee fi habiibii jedheen. Mucaa kana akka malee hin jaaladha innis akka malee na jaalata bakka erga dhagaheetiin jedhe akka waan haati irraa duuteeti booye jaalaan illee walitti hin deemine achuma nafe nama amma yeroo baradhe jedhu bakka ittuman yoo haasa'i malee maqaa Faatee jedhamu kana jechuudha haadha Faatee jedhamu kana aarsaa baay'ee bu'aa bayii hedduu keessa baay'eetiin argadhe jechuudha.